Daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Lammiileen Itoophiyaa 3,539 ta'an Saawudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifaman. Lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 3,539 torban kana gara biyyaatti deebi'aniiru. Deebitoota kanneen keessaa 2,999 dhiirota yoo ta'an 501 dubartoota, 39 daa'imman reef dhalatanii fi 505 ammoo guddattoota umurii waggaa 18 gadi ta'utu ibsame. Bitootessa 3 bara 2017 akka lakkoofsa Giizii irraa eegalee lammiilee 50,000 gara biyyaatti deebisuuf karoorfamee hojii hojjetamaa jiruun aga ammaatti lammiileen 8,917 gara biyyaatti deebi'u ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kutaalee Amaaraa harka caalu keessatti gargaarsi nyaataa hatattamaa geessuuf rakkachaa jira jedhe. Waajjirri qindeessaa gargaarsa namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa kaleessa baaseen kutaalee naannoo Amaaraa harka caalu keessatti gargaarsa nyaataa hatattamaa geessuun rakkisaa natti ta'eera jedhe. Waajjirichi kutaalee naannichaa hedduu sababa nageenya dhabuutiin gargaarsa nyaataa kennuu guutummaan hin danda'amne yookaan gar-tokkoon hin danda'amne hedduu suuraadhaan wal qabsiisee ifoomseera. Iddoo gonkumaa gargaarsitti kennuun hin danda'amne keessaa godinaaleen Gojjam yoo ta'an kanneen akka Daagamoot, Maccaa Kibbaa, Jaawii fi Wambaraa ni kaafamu. Gondar keessatti Makaana Yesuus, Taachgaayinti, Daawunt Maannaa, Maaktawaatti kan ibsama yoo ta'u, Walloo keessatti ammoo Saayint eerameera. Karaa Shawaatiin ammoo Marraabeetee, Efraataa, Gidimi, Manzilaaloo Midirhim keessatti argamu. Akka odeeffannoo waajjirichaa ibsutti naannoleen naannichaa harki caalaan isaanii gar-tokkoon dhaqqabamaadha. Baha Amaaraatti karaa fooyya'aa ta'een dhaqqabuu akka danda'e kan ibse waajjirichi haala sanaan soorata barbaachisaa ta'e namoota barbaadaniif akka dhaqqabsiises hubachiiseera. Godina Walloo Kaabaa aanaa Raayyaa Qobbootti baatii bitootessa keessa gargaarsa lubbuu baraaruu hatattamaa kennuu akka danda'e kan agarsiise. Waajjirichi buufataalee fayyaa lamaafis gargaarsa yaalaa taasiseera. Naannicha keessatti naannoleen gargaarsa nyaataa hatattamaan barbaadan hedduun akka jiran kan ibse Oochaan keessumattuu Waagmaraa, Walloo Kaabaa fi Walloo Kibbaa akkasumas Gondar Kaabaa fi Kibbaa akka jiran eereera. Gargaarsi naannolee naannicha hundaaf dhaqqabamaa akka ta'uuf qaamni hundi tumsa akka godhan Oochaan gaafateera. Soomaaliyaan Ameerikaaf iddoowwan buufata waraanaa fi doonii murteessaadha jedhame dhiyeessite. Soomaaliyaan qaama galaanaa bulchiturraa Ameerikaaf iddoo tarsiimoo to'annoo buufataalee waraanaa fi dooniif oolu dhiyeessuuf qophaa'uun gabaafameera. Reuters xalayaa pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed pirezidaantii Doonaald Tiraampiif ergan jedhamee jimaata isa qaqqabu gabaaseera. Xalayaa bitootessa 16 barreeffameef Dippiloomatiin tokko dhimmicha quba qabu Reutersiif mirkaneesseen Hassan Sheikh Mohammed buufataalee Ameerikaaf qopheessan tarreessaniiru. Akka xalayaa sanaatti buufataalee qilleensaa Baalii Doolgee fi Barbaraa jiru akkasumas buufata doonii Barbaraa fi Bosaasoo jiran Ameerikaan akka qabattu yaada dhiyeessaniiru. Iddoo Soomaaliyaan Ameerikaaf kennitu kun Washington gaanfa Afrikaa irra teessoo waraanaa cimaa akka qabaattuu fi sochii shororkeessummaa Soomaaliyaa fi naannicha jeequ qolachuuf akka gargaartu hiree uuma. Iddoon tarsiimoo dhiyaate kun hariiroo Ameerikaan naannicha waliin qabdu cimsuuf hiree bal'isa. Ulaa dhiyeessii waraanaa fi loojistikii walirraa hin cinne mirkaneessaa koriidarii baay'ee barbaachisaa ta'e kanattuu morkattoonni alaa biroon akka hin galleessi ittisaa jedha. Xalayaan Hassan Sheikh Mohammed barreessan. Barbaraan bulchiinsa Soomaaliyaa irraa walabummaan qaba jedhu Somaalilaand keessatti argama. Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaacha Somaalilaand waliin waliigaltee irra geessee kan ture yoo ta'u, Soomaaliyaan dhimmicha beekamtii koo malee hin ta'u jechuun muddamni guddoon biyyoota lamaan gidduu akkasumas Somaalilaandii fi Soomaaliyaa gidduutti dhalachuun ni yaadatama. Faalamni qilleensaa waggaatti namoota kitila 5 fi 700 ol akka ajjeesu Baankiin Addunyaa beeksise. Baankiin Addunyaa qorannoo gaggeessuun sababa faalama qilleensaatiin addunyaarraa waggaa tokkotti namoonni kitila 500 fi 700 akka du'an ibse. Namoota du'an kana keessaa harki 95 biyyoota galii gadi aanaa argatan ta'utu himame. Baankichi qorannoo mata duree Accelerating Access to Clean Air on Livable Planet jedhu hojjetuun ibsa baaseen rakkoo faalama qilleensaatiin addunyaan kasaaraa guddaa keessa galcheeraa jedha. Keessumaa rakkoolee akka fayyaa, umrii jireenyaa hir'isuu, oomishaa fi oomishtummaa xiqqeessuu, raafama diinagdee fi hawaasummaa jabaa addunyaarraa
hir'isaa jiraachuu ibseera. Rakkooleen kun guddina diinagdee waliigalaa addunyaa harka 5 irrattis dhiibbaa akka qabu himeera dhaabbatichi. Kanaaf qorannoon kun akka jirutti biyyoonni addunyaa imaammata faalama qilleensaa hojiirra oolchuun gaaziiwwan fayyaa namaa irratti miidhaa fidan gara qilleensaatti gadhiifaman hir'isuu qabu jedheera. Biyyoonni teknooloojiin annisa magariisaa fayyadamaa jiran rakkoolee faalama qilleensaa kana xiqqeessuuf baasii xiqqoo fayyadamaa jiru. Kun milkaa'ina guddaadha jedha qorannichi. Rakkoowwan faalama qilleensaatiin dhufan hir'isuuf hanga bara 2040tti doolaara tiriliyoona 2 fi doolaara biiliyoona 400 akka barbaachisu akeeka qorannichi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jedha.